Yeroo baay'ee namoonni hedduun yeroo wanta biraa miti manuman xiqqoo ishee cinaacha kootti boqochifadhu osoon argadhe yeroo jedhan akkasumas yaa rabbii koo yoomuma kan mana kiraa kana keessaa na baaftu yeroo jedhan dhagahuun waanuma baramaa ta'eera. Kaan immoo bakkuma boqonnaa dhabanii guyyaa aduudhaan halkan immoo qorraan dararamaa kan jiraatanis qubaan kan lakkaa'aman miti. Faallaasaan immoo kan itti tolee mana ilaaluun iyyuu nama hawwisiisu keessa jiraatanis hin dhibani. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhamdhama gurraa keenyaa eegaleera. Qophii keenya kanaan qophiilee gurra keenyatti dhamdhaman isiniif qabannee dhiyaanna. Qophii keenya har'aanis waa'ee mana haala ajaa'ibsiisaan ijaaramee fi haala ijaarsa isaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Baga gara mana miidhagaa fi hawwataa ta'e akkasumas bakka qabeenyummaan isaa kan Liyonaard ta'etti nagaan dhuftan. Mana akkas miidhagaa fi bareedaa ta'e kana keessaa ogeessa ispoortii beekamaa fi haadha warraasaa Beemaadiitu ijoollee isaanii waliin jiraata. Bakki jireenyaa kun bakka addaa fi miidhagaa ta'edha. Mee ilaalaa miidhagina isaa. Bakki isin ilaalaa jirtan kun mandara namoonni 100 yookiin ammoo namoonni 10 keessa jiraatan miti. Manni kun kanuma maatii tokkooti. Maali waan akkasii jechuu dandeessu ta'a? Dhugaan jiru garuu kanuma. Wanti ajab nama jechisiisu immoo manni jireenyaa kun galaana gidduutti argamuu isaati. Mandarri miidhagaa fi adda ta'e kun Los Angeles keessatti kan argamudha. Manni jireenyaa kun lafa hektaara 2 ol irratti argama. Mandarri namoota 16,000 qabaachaa tures arkitekcharoota addunyaa bebbeekamoo lamaan hojjetamee turuun isaa kan dagatamu miti. Manni kun kutaalee ciisichaa hedduu, kutaa dhiqannaa akkasumas kutaa wayiniiwwan gosa adda addaatti argaman of keessaa qaba. Gara alaatti yeroo baanus dirreen itti teenisiin taphatan kan baay'ee nama hawwatu ni jira. Akkasumas biqiloonni gosa adda addaa hedduun waan jiraniif qilleensi isaa daran namatti tola. Dabalataan wanti mana kanaa nama ajaa'ibuu fi nama dhibu immoo meeshaaleen manni kun ittiin hojjetaman baay'een isaanii biyya Itaaliirraa kan dhufanidha. Abbaan qabeenyaa mana kanaas naannoo isaa akkas miidhagsuuf doolaara Ameerikaa miiliyoona 46 fi 500 akka itti fudhate dubbata. Haati mana kanaas manni kun mana ani gammachuu guddaadhaan keessa jiraadhudha jetti. Eenyuyyuu taanaanis gara bakka kanaa dhufee bashannanuu danda'as jetti dubartiin kun. Akkasumas maatii keessan waliin yoo dhuftan guyyaa jireenya keessan keessatti hin dagatamne dabarsitanii deebitu. Kanaaf kottaatii qilleensa hawwataa kanatti bohaaraa jetti. Dhagaawwan manni kun ittiin ijaaraman baay'een isaanis biyyoota Irooppirraa kan dhufanidha. Dhagaawwan biroon immoo biyya Yerusaalemirraa kan dhufanidha. Kunis adda isa taasisa. Meeshaan bakkeewwan abiddi itti boba'an hundinuus kan dhufan biyyoota Irooppirraadha. Wantoonni mana kana keessa jiran kamiyyuu wantoota baratamoo ta'an miti. Meeshaalee mana keessaa dabalatee jechuudha. Yeroo manicha keessa deemnu wantoota mimmiidhagoo fi ija namaa boqochiisan hedduutu mul'ata. Mana kana haala akkas miidhagaa ta'een kan hojjetan arkitekcharoota bebbeekamoo fi ciccimoo ta'an Riichaard Laandarii fi Hendaarkiisoon namoota jedhamanidha. Abbaan qabeenyaa mana kanaas hojii ajaa'ibsiisaa nuuf hojjetaniiru jechuun arkitekcharoota kanas galateeffataniiru. Wantoonni mooraa kana keessatti argitan kun miidhaginaaf qofaa kan hojjetaman isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu tokkoon bobboca mooraa kana keessa jiru hiika mataa isaa danda'e qaba. Gara mana kanaa yoo seentan bakka miidhagaa fi miidhaginumti isaa baga nagaan dhuftan jedhee nama simatu argitu. Manicha keessa yoo deemtanis miidhagina isaa ajaa'ibsiifachaa mana keessa teessanii aduu uumamaa ajaa'ibaa ta'e argitu. Akkasumas meeshaalee mimmiidhagoo adda addaa Itaaliirraa dhufan argitu. Mana keessa bakka feetan teessanis wantoota ala jiran ija keessan affeeruu dandeessu. Manneen mimmiidhagoo Los Angeles keessa jiran irraas manni kun addadha. Meeshaaleen arkitekcharoonni mana kana hojjetan fayyadamanis meeshaalee baay'ee nama ajaa'ibsiisanidha jedhama. Fakkeenyaaf gara baaxii manichaa yoo ilaaltanii qalbii nama hata. Dabalataan immoo miidhaginni ibsaawwan manicha keessaa fi foddaawwan isaa manichi daran akka miidhagu isaan taasiseera. Halluuwwan manni kun ittiin miidhagfames kan baay'ee namatti toluu fi hawwataadhas.
Bakki isin argaa jirtan kun bakka maatiin waliin taa'ee soorata sooratudha. Kutaan nyaanni itti nyaatamu kun balbalawwan durii biyya French irraa dhufan irraa kan hojjetamedha. Kutaa kana keessatti soorata soorachaa miidhagina ala jiru immoo ijaan soorachaa yeroo gaarii dabarsuun ni danda'ama. Kutaan isin amma argitan kuni kutaa nyaanni itti qophaa'udha. Kutaan kun miidhaginni isaa ajaa'iba. Haala fedhii namaaf toluuf jedhamee yaadamuun bakka hojjetamedha. Kana jechuun kutaan maatii waliin itti bilcheessan ni jira. Akkasumas akka dhuunfaatti kutaan itti bilcheeffatanis ni jira. Gara alaatti yeroo baanu habaaboowwan mimmiidhagoo gosa 700 ol argina. Kun immoo daran akka bakka kana ajaa'ibsiifatan nama taasisa. Horaa bulaa.